Ashama atam jirtu hordoftoota fi daawwattoota Afrotek baganagaan channel Afrotekitti nagaan deebitanii dhuftanii namoota haaraa yoo taatan immoo channel kana amma kana subscribe godhaa akkuma yeroo kaanii har'as odeeffannoowwan teekinooloojii ji'a kana keessa torbee darbe keessa maal ta'e waan jedhu isin qabadhee dhufee jira amma sagantaan kun dhumutti na wajjiniin tura sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ani Sanyii Tamaskeenii turtii gaarii. Barana November 2019tti Teslaan konkolaataa tokko agarsiisaaf dhiyeessee jira. Teslaan akkuma beekamu konkolaataa elektirikaan adeeman baay'ee oomisha gabaadhaaf dhiyeesseera. Isaan keessaa tokko Tesla Model S, Tesla Model X akkasumas illee Model Y, Model 3 fi Roadster kan jedhaman kunniin fully electrically fi autonomous kan ta'an kan dandeettii ofiin of oofuu qabanii fi dandeettii ofiin of paarkii gochuu danda'an kan oomisha gabaadhaaf dhiyeessee baay'een isaanii karaarra jiru. Dabalataan amma tiraaka guddaa, tiraaka humna guddaadhaan hojjechuu danda'u, ba'aawwan gurguddaa baachuu danda'u kan oomishee agarsiisaaf dhiyeessee jira. Konkolaataan kunis maal jedhama? Tesla Cybertruck jedhama. Cybertruck ni kun saffisni isaa sekeendii 6 gidduutti wala kiiloomeetira 96 adeemuu danda'a. Zeeroo irraa ka'ee dhaabbatee zeeroo speedii irraa hanga speedii 97 kiiloomeetiraatti jechuudha. Sekeendii 6 gidduutti sekeendii 6 walakkaa gidduutti ga'uu danda'a saffisni isaa jechuudha. Humni konkolaataa kana paawundii 7,500 kana gara kiiloogiraamatti gaafa jijjiiru gara kiiloogiraama 3,401 baachuu dandeettii qabudha jechuudha. Dabalataanis konkolaataan kun dugda isaa irraa bakka meeshaa keenyu irratti iddoo ba'aa ulfaataa feenu kana gubbaaraan soolaar siistemii qaba. Soolaar jechuun aduu keessa yeroo deemutti humna elektirikaa, humna chaarjii goone dabalataanis chaarjii fudhachuu danda'a. Chaarjii soolaarii aduu irraa argatuun, humna aduu irraa argatuun ofullee dandeettii qabu dabalatee dhufe jechuudha. Konkolaataan kun moodelii sadiin kan inni oomishame. Inni tokko single motor dual trial motor jedhamu. Abbaa motora tokko, abbaa motora lamaa fi abbaa motora sadiiti. Egaa akka inni jedhetti dhuma bara 2021 irraa jalqabee kan gabaadhaaf oolchu ta'a jedha. Abbaa motora tokko, abbaa motora lamaa immoo dhuma bara 2022 booda konkolaataan kun namoota ajajataniif, namoota order godhaniif akka inni raabsuu jalqabuu fi akka inni dhiyeessuu jalqabu kan inni dubbate. Gatiin konkolaataa kana abbaan motora tokko $39,900 irraa jalqaba. Abbaan motora lama $49,900, abbaan motora sadii immoo $69,900 jalqabee gabaarra oola. Egaa dandeettiin konkolaatonni kun egaa vershinii lamaan jiru. Tokko akkuma konkolaataa warruma kaanii elektirikaan qofa deemu garuu innumatu oofaa yookaan abbaatu oofa yoo ta'e kanaan jalqaba. Yoommoo lakkii akka inni of ofuun barbaada, akka inni ofiisaa paarkii of godhuun barbaada, autonomous feature akka itti dabalamu yoo barbaadan immoo $7,000 dabalataan yoo dabaltan yoo kaffaltan konkolaataan kun dabalata gatii sanaarratti $7,000 yoo dabaltan dandeettii of oofuu dabalatee fully autonomous ta'ee gabaadhaaf dhiyaata jechuudha. Isiniif dhiyaata jechuudha. Ciminni qaama konkolaataa kana gaafa ilaalamu konkolaataa biroo wajjin baay'ee adda ture. Agarsiisa kanarratti akkuma isin agartan dhagaa wannoodhaan burruusaan rukutanii ilaalanii jiru. Burruusa guddaatiin ilaalanii jiru. Yeroo makiinaan kanaan dura kan tiraakni guddaan amma Ford F150 jedhamu kun tiraaka guddaa isa wajjin wal madaaludha. Garuu isayyuu baay'ee ni caala. Gaafa babal'isaan rukutamu akkamittiin akka babal'isaa dhommaqu
cabuu danda'u garsaan isaanii garuu gaafa inni rukutamu cyber truck kun gaafa rukutamu garuu ofirraa dandeettii dhagaa sana yookaan burru sana ofirraa darbachuu danda'u qaba jechuudha akka salphaatti wanta cabu yookaan immoo wanta akka salphaatti wanta urachuu danda'u miti jechuudha dabalataanis illee mastaawotiin yookaan immoo daawitiin konkolaataa kanaa akka xiyyiitiin keessan baanellee ofirraa dhowwuu danda'a jedhee ture kan inni dubbate garuu akka carraa ta'e wanti isaan eegne isaan mudatee jira. Egaa akka inni jedhetti order gochuudhaaf konkolaataa kan order gochuuf $100 kaffaltu amma $100 kaffaltu sana booda gatii isaa moo egaa konkolaataan sun immoo hojjetamee dhumee booda moo gatii isaa kaffaltu jechuudha ammaaf garuu kana kaffaltan jechuu dandeessu. Wanti hin eegamiin maaltu isaan mudate waan jedhu mursiistuu barbaadu konkolaataan kun otoo agarsiisa irra jiru akkuma isiniin jedhe yeroo ijaara konkolaataa kana oomishaa turan dhagaatti darbatanii illee sibiila guddaatti darbatanii illee yaalii godhanii ture akka daawitiin konkolaataa kana yookaan mastaawotiin karaa lamaan akka hin cabne garuu agarsiisa irratti akka gaafa isaan yaalan garuu akka carraa ta'ee cabeera baay'eetti wanta hin eegamne kun kan isaan mudate namoonni baay'ee rifataniiru. Abbaan Tesla illee Elon Musk mataa isaa illee baay'ee rifateera garuu keessan boo jedhee kan inni of jajjabeesse jechuudha. Egaa yaadni namoota garaagara akkuma argitan namoonni tokko sheepii isaadhaan isaan lalan sheepii isaa lalan maal fakkaata otoo kana caala bareechuun danda'ama ture bareechuun hin danda'ama ture garuu maaliif akka inni hin bareechine jedhanii namoonni yaada kaas namoonni kaan immoo gama biraatiin maal jedhu konkolaataan kun kan inni oomishame hojiiwwan gurguddaa hojjechuuf malee makiinaa leegzharii yookaan immoo makiinaa ittiin baanee bashannannu miti. Kanaaf hojii isaa hamma hojjetetti dandeettii hojii hamma hojjechuu qabaatetti konkolaataa kamiyyuu caala hojjechuu danda'etti badaayyuu nama dhiphisu jedhanii yaadu. Egaa kanayyuu ta'ee sa'aatii 24 otoo hin guutiin konkolaataa gara 187 irra deebi'a. Konkolaataa baay'inisa 187 ajajameera. Namoonni order godhanii ajajanii bara 2021 yookaan 22 akka isaaniif kennamu orderii isaanii kaanii jiru jechuudha. Kanas Twitter irratti barreessee jira Elon Musk. Egaa har'a odeeffannoo isiniif qabadhe dhufe waa'ee makanaati. Waa'ee konkolaataa Cybertruck kanaati. Odeeffannoo gara fuulduraatti torban kanaan jiru yookaan kan torban bor iftaanii fi torbee kana keessa ta'an immoo walitti funaanni isiniif hin fida. Channel kana ammas irra deemee isinitti himaa subscribe gochuu hin dagatinaa subscribe jalaa jirti akkasumas illee yaada kana yoo jaalattan like share subscribe comment godhaa amma viidiyoo biraatiin walitti agarrutti nagaan tura torban gaarii.